mana fedhii quunnamtii saalaa isaan lamaan gidduu jiru fayya buleessa gochuuf maal barbaachisa? Fedhii quunnamtii saalaa raawwachuu qofa utuu hin ta'in dhimma fedhii quunnamtii saalaa anaaf haadha manaa koo gidduu jiru haasa'uu danda'u. Nuuni akka aadaa keenyaatti kuni saalfiidha. Dhorkaadha mitiire? Dhorkaadha. Ijoollee gidduutti sin haasa'amu abbaa manaaf haati manaas kana haasa'an. Hin raawwatu garuu takkaan haasa'an kan. Isa raawwatanii yoo akkamitti raawwatu beektu? Ibsaa isaanii dhadhaamsatanii cillimi erga bu'e dukkanni erga bu'eeti akka nama hanna dhaquu hiixatalaa dukkana keessa. Ibsaa dhaamsatee cillimi dukkana kana keessa akka nama hanna dhaquu hiixataadha manaatti. Jajjabadha Yesuus gooftaadha. Hojiin dhiisinaa malee abbaa manaaf haadha manaa gidduutti kun namtiin saalaa halkan duwwaadha. Maaltu halkan duwwaatti tayyame? Akka jechuun maal jechuudha? Waan wal saalfannuuf walitti dubbachuu waan hin barbaanneef maal godhachuu qabnu? Ibsaa dhaamsine isheenis dunuunfattee nus dunuunfannee dukkana keessa deemuudha gara. Waan wal saalfannu. Aadaa keenyatu dhiibbaa nurratti fidala. Mee jabaadhaa Yesuus gooftaadha. Nama wajjin jiraattu fedhii kana wajjin raawwattu waa'ee kana haasa'uun attamitti namatti ulfaata. Haadha manaa keenya wajjin waa'ee kanaan haasofnu yoo ta'e fedhii quunnamtii saalaa ani ishee wajjin jiraadhu keessatti gammaduu jibbuu tarii immoo ittiin tolle yoo ta'e eessatti ibsatti haati manaa kun? Eessatti ibsatti ani wajjiniin haasa'u yoo ta'e akkaataan ishee wajjin jiraadhu kun ana na gammachiisuu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a. Ishee wajjiniin haasa'u yoo ta'e eessatti hin ibsadhaan. Kanaaf namoonni baay'ee walitti haasa'anii hin ibsatanii fedhii sana immoo hin raawwatu. Isatti gaafa toluu diduu garamitti deema ishee wajjin jiraachuu dhiisuutti deema. Isheenis maalitti adeemti? Nama sana wajjin jiraachuu dhiisuutti adeemti. Kanaan maal filachuutti kaa? Namatti waa'ee kanaa ibsatu barbaada bakkeedha. Tokko haadha manaa isaa wajjin firii ta'ee haasa'u dubartii bakkee wajjin firii ta'ee haasa'u barbaada. Tokko abbaa manaa ishee wajjin firii taate waa'ee kanaan haasoftu isa bakkeetti immoo hin haasoftu. Waliin haasa'uun quunnamtii saalaa keenya fayya buleessa godha. Fayya buleessa kan taasisu inni kan biraa maali? Inni lamaffaan. Quunnamtii saalaa waliin goonuu fedha walii keenyaa eeguu danda'u. Quunnamtiin saalaa ankootisii kan isheetis qixxeedha beektuuni. Abbaan manaa tokko fedhiin quunnamtii saalaa kan isaa duwwaatti yaada. Qixxee ishee akka ta'e hin beeku. Isheenis qixxee qabdi haadhoko. Hankee duwwaa miti. Kanaan maal barbaachisa? Fedha walii eeguu barbaachisa. Maa jechuudha magun? Abbaan manaa isatti waan dhaga'ameef isheettis dhaga'ameera jedhee yaaduun irra hin jiraatu. Isheenis fedha akka isheen qabaattu tuttuquutu irra jiraata malee. Uumamaani fedhiin dhiiraa ariifataadha. Irra akkasumatti ilaaleeti itti dhufa fedhiinsa. Kan isaanii immoo ganaa piroosesii qaba. Isatti dhufeera taanaan waa'een haadha manaa isaa fedhii qabdi moo hin qabduu kana dhimma hin qabu. Kottaa mee wayii irraa barraa. Horii nuyi qe'eedhaa qabnu nurra ogeettiidha. Maaliif ogeettiidha beektu? Isin tuffachuu qofiti. Hindaanqoon mana keenya keessaa qabnu kormaan maal godha? Baallee isa kana lafa buusee batatata ta'e bira naanna'an. Yoo fedha qabdi ta'e maal gooti hindaanqoon sun? Maal gooti? Hin quphanti. Itti hindaanqoon taanaan dhiiseetti ishee quphante bira dhaqa. Akka isaaniitti waa'ee walii isaanii hubatan isinii galeera. Oolaani korbeessa waan ta'eef oolaa hundumaa hari'a utuu hin ta'in oolaa hariisaa barbaaddu hari'a. Saawwillee akkasi. Erga horii nu qabnu fedhii akkasiitiin wal bira ga'u erga ta'e abbaan manaa fedhii haadha manaa sana beekuutu irra jiraata. Haati manaa fedhii abbaa manaa beekuutu irra jiraata. Haadha manaa kee utuu isheen fedhan qabaatiin quunnamtii saalaa wajjin geggeessita yoo ta'e tokko akka nama uleedhaan ishee reebedha isheedhaaf. Maaliif? Qaama isheen qophoofne sirni uumamaa isheetti quunnamtii saalaatiif of qopheessuu qabu jira. Ati waanuma barbaaddeef gaafa wajjin jiraattu akka nama uleedhaan ishee reebaa ooleetti si fudhatti bakka. Yakka immoo kun dubbii Waaqayyoo irrattis yakka. Inni lammaffaa immoo maal fidaa deema?
jaalalli ati manaa keessi wajjin quunnamtii saalaa geggeessuudhaaf qabdu hirrataa deema. Maaliif ati yeroo hundumaa siinsitti ho'ennaan kaf gootee matti kaataa isheen immoo ganaadha si jibbaa deemtu bakka. Namichuma kana bakka seexana wayina bira kaa'e waaqayyo maa inni akkasitti bakka si jibbaa deemtu bakka tu jibbaa. Akka isheen itti fuftee si wajjin quunnamtii saalaan geggeessine ta'a bakka. Waan namni itti aara galfatu, waan namni itti boqotu, waan namni uffee jedheetti jiraatu. Baay'ee keessanii quunnamtiin saalaa keessanii waan ittiin wal lolu, ittiin wal reebu, ittiin wal jibbuudha malee fayyaa mitisi. Maal ta'uu barbaachisa? Haadha manaa keenya wajjin quunnamtii saalaa geggeessina yoo ta'e laf jalee akka isheen of qopheessitu ofis qopheessudha. Durii abbootiin keenya maal fedhii quunnamtii saalaatti isaan gidduu dhaabate taanaan haati manaa maa itti himetti irbaatuma nyaatu irbaata lagateetti. Irbaatuma nyaatu dhugaa waaqayyoo warri hin beekne dhuguma biddeen lagateeraniiti waxiitu qallateeruun kan biraadhaan hinnaajjiidhaan haasa'u. Ati haadha manaa kee wajjin fedhii quunnamtii saalaa raawwatta waan ta'eef maal barbaachisa? Laf jala haala mijeessuudha. Wajjin taphachuu, itti qoosuu, yoo seensi bira dabarti ta'e nama deenga dabarti qammooduu, arra dafee biddeen nyaachuun qabaachuu, irbaata arraa damnee nyaannaa itti beetti bakka ishee. Irbaata arraa dafee nyaatamuu qabaa. Irbaata arraa hin nyaannaa. Gaafa jedhamu kunarra waa barbaadeera dubbii barbaadaa itti. Hafuura baafadhaa.